Maaliif addunyaan waa'ee Iraan yeroo hunda dubbatti? Seenaa isii durii kan qaroomaan badhaadhe irraa kaasee haga teknooloojii waraanaa hadhaa addunyaa raasaa jirutti dhoksaa jireenya Pereshiyaanotaa kunooti. Duugoo Tube subscribe gochuun eegala. Seenaan kun kan eegalu dhaloota Kiristoos dura jaarraa jaaffaa keessa yeroo biyyoonni hedduun bifa mootummaa hin qabne Pereshiyaan impaayeraa Achiimeed ijaartee turte. Mooticha Sirus guddicha yookaan Sirus the Great nama ajaa'ibaa ture jedhames himama. Inni biyyoota hedduu kuffisus garbummaa diinagdee qolachuun mirga namoomaa addunyaa irratti jalqabaaf nama labseedha. Pereshiyaan bara sanitti Royal Road yookaan daandii mootii kiiloomeetira 2500 ijaaruun daldalaa fi tajaajila poostaa addunyaa warra jalqabeedha. Saayinsii bishaanii yookaan qanaat jedhamuun lafa onaa keessaa bishaan baasuun qonna ammayyeessite. Kun hunduu bu'uura Iraan hadhaa ta'eeti jira. Guddinni Pereshiyaa waraana qofa miti. Bara giddu galeessaatti yookaan Golden Age of Islam ogeeyyiin Pereshiyaa addunyaa kanaaf bu'uura saayinsii jabaa ka'aniiti jiru. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti yoo ilaalle Ibn Siinaa yookaan Avicenna kan jedhamu abbaa qoricha ammayyaa jedhamuun isa beekamuudha. Inni biraa immoo Al-Khwarizm abbaa aljeebraa fi algooriizimii nuti hadha kompiiteraaf itti fayyadamnu isa. Iraan hadhas dandeettii kanaan beekamti. Biyyi kun barattoota injiinaringii fi istiimii oomishuun addunyaa irratti sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Kun immoo guddina teknooloojii isii akka jabaatu tolcheera. Iraan biyya teknooloojiin beekamtu qarooma Pereshiyaanotaa warra dur qarooma addunyaa jalqaban garuu maaliif hadhaa addunyaa irratti sodaataman? Deebiin isaa guddinni isii ammayyaa keessa jiraachuudha. Iraan dhiibbaa diinagdee yookaan saankisheen waggoota 40 ol irratti murtaa'ee jiru dandamatte of danda'uun teknooloojii waraanaa ijaarratteetti. Misaa'ilota pilaastikaa kiiloomeetira 3000 ol furguggifaman diroonii waraanaa Shahed jedhamuun beekaman kan amma waraana addunyaa keessatti dhimma ijoo ta'e isaan keessatti oomishama. Guddinni kun gama humna niwukilaaraatiinis addunyaa yaaddessaatti jira. Gama biraatiin Iraan biyya baay'ina bobaa yookaan petrooloomii fi gaazii uumamaa qabduun addunyaa irratti sadarkaa olaanaa qabduudha. Kunis humna isii diinagdee fi siyaasaan jaboo cimse. Iraan seenaa isii durii fi teknooloojii isii hadhaa walitti makuun naannoo baha giddu galeessaa keessatti biyya jabduu fi sodaatamtuu taateetti jirti. Isin hoo waa'ee guddina Iraan maaliin ibsitu? Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuu fi sabskraayib gochuun maatii keenya ta'a. Nagaatti.